Akkam jirtan hordoftoota Waabee Miidiyaa odeeffannoo August 18 bara 2021 qabannee dhiyaannee jirra. Odeeffannoo guyyaa har'aa kan isin dhiyeessu an Muhammad Amini. Qophiiwwanii fi odeeffannooleen Waabee Miidiyaa akka yeroon isin dhaqqabaniif chaanaalii YouTube Waabee Miidiyaa subscribe, like, share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha amma kallattiidhaan gara odeeffannoo har'aatti isin dabarsa. Qondaalli Biltsiginnaa Birhaanuu Leenjisoo biyyarraa bahuu gabaafame. Birhaanuu Leenjisoo namoota biyya alaa irraa gara Itoophiyaa deebi'uun qabsoo Oromoo wareegama qeerroo fi qarreewwan kumaatamaatiin dhufee ture danquun harka Biltsiginnaatti kuffisan keessaa adda dureedha. Birhaanuun akkuma gara biyyaatti deebi'een miidiyaa faallaa qabsoo Oromoo ta'ee ijaaruudhaaf gaafatee maallaqa guddaa mootummaa Abiyyi irraa ramadameefiin sabboonummaa Oromoo cabsuu fi ijaarsa dhaabbilee Oromoo diiguu irratti xiyyeeffachuun ololaa hamaa gaggeessaa turuun ni beekama. Dabalataanis kitaaba Abiyyi Ahmadii fi waahillan isaa maqaa Maddamar jedhuun qopheessan kan sirna mootummaa nafxanyaa deebisanii gadi dhaabuuf akka qajeelfamaatti maxxansan namoota uummata biraan gahuudhaaf carraaqaa turan keessaa Birhaanuun adda dureedha. Dr. Birhaanuu Leenjisoo sochii farra qabsoo Oromoo gaggeessaa ture kanaaf godina Shawaa Kaabaa Salaaletti Biltsiginnaa bakka bu'uun barcuma paarlaamaa akka argatu badhaafamuun isaanii yaadatama. Waraana Abiyyi Ahmad Oromiyaa fi Tigraay keessatti bane akka yaadametti deemuu dhabuun dirree waraanaa fi fuula hawaasa addunyaa duratti kufaatii hamaaf garee Biltsiginnaa saaxilee hordofuun haalli biyyattiin irra geetti mootummicha kufaatii irraa kan hin oolle ta'uu hubachuun namoonni qabsoo Oromoo gurguratan hedduun biyyaa bahaa jiran. Haaluma kanaan namoota kanneen jidduu Birhaanuu Leenjisoo yeroo ammaa gara Ameerikaa kutaa Kaalifoorniyaatti deebi'uun isaa beekamee jira. Birhaanuun gara USA malee deeggartoota Biltsiginnaa diiyaasporaa halkan tokkoon bittinnaa'ee deebiseen ijaara maqaa jedhuun Abiyyi irraa hayyama biyyaa bahuu akka argatee fi paaspoortii dippiloomaatiitiin osoo hin taane kan dhuunfaa isaatiin Ameerikatti akka deebi'ee ibsame. Birhaanuu Leenjisoo haaluma kanaan yeroo ammaa nama hojii mootummaa Biltsiginnaatiif bahee of fakkeessee ayyan laallataa jiraatu gabaafame. Abiyyi Ahmad roobii har'aa gara Turkiyaatti kan imalu ta'uu gabaafame. Abiyyi Ahmad affeerraa pirezidaantii Erdogaaniin gara biyyattii kan imalu ta'uu Anaadooluu Niwus gabaase. Mataan Biltsiginnaa Abiyyi Ahmad erga lolli Tigraay eegalee biyyoota ollaa akka Keeniyaa, Jibuutii fi Eeritiraa irraa kan hafe fagaatee yoo imalu kun kan jalqabaa ta'a. Torbee dabre dura taa'aan mana maree waraana Suudaan Jeneraal Abdul Fattah al-Burhaan affeerraa Erdogaaniin Turkiyaa daawwatee ture. Turkiyaan kana dura dhimma wal dhabdee daangaa Suudaanii fi Itoophiyaa araarsuuf fedhii akka qabdu ibsitee turte. Haaluma kanaan xiinxaltoonni siyaasaa tokko tokko kaayyoon imala kanaa fedhii Erdogaan biyyoota lamaan araarsuuf qabu irraa kan madde ta'uu yommuu ibsan, kaan ammoo mootummaan Abiyyi yeroo ammaa sadarkaa kufaatii irraa hafuu hin dandeenye irra waan gaheef fuulduraaf haala mijeeffataa jiraachuu mala jechuun ibsan. Ergamaan addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa Jeffrey Feltman Finfinnee seene. Waraanni Tigraay mariin akka furamu dhiibbaa uumuuf Joo Baayidaniin ergamanii gara Itoophiyaa kan dhufan ergamaan addaa Jeffrey Feltman kibxata kaleessaa Finfinnee seenanii jiru. Qondaalli kun itti aanaa muummicha ministeeraa fi ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin waliin wal arganii mari'achuu ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa ibse. Akka ministeerichaatti hooggantoonni lamaan waa'ee hariiroo biyyoota lamaanii seena qabeessa yeroo dheeraa lakkoofsisee fi fedhii waloo irratti hundaa'e irratti mari'atanii jiru. Obbo Dammaqaan TPLF naannoo Affaarii fi Amaaraa weeraruun yakkaa fi badii hedduu yommuu dhaqqabsiisu Ameerikaan cal'istee nu ilaalte jechuun komate. Jeffrey Feltman gama isaatiin imaammati Ameerikaa Itoophiyaa irratti qabdu birmadummaa, nagayaa fi tokkummaa Itoophiyaa kan bu'uura godhate jechuu isaa ministeerichi ibsee jira. Ibsichi waa'ee waraana Tigraay qondaalli USA kun maal akka jedhe hin mul'isne. Feltman guyyoota itti aananitti aangawoota olaanoo Itoophiyaa garaagaraa waliin ni mari'ata jedhamee eeggama. Dhufaatii qondaala Ameerikaa kana dursuun Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessaa dhoksaan gara Asmaraatti kan imale ta'uu gabaafame. Abiyyi Ahmad torbee lama dura magaalaa bahee jira jechuun hooggantuu USAID Samaantaa Paawur jalaa dhokachuun isaanii yaadatama. Dhaabbileen liqii idil addunyaa Itoophiyaaf liqeessan liqii doolaara biiliyoona 11 biyyattiif waadaa galanii turan gadi hin dhiisnu jedhan. Wayita Itoophiyaan biyyootaa fi dhaabbileen liqii idil addunyaa haara galfii liqii akka kennaniif gaafataa jirtu kanatti liqiin haaraan kun dandeettii deebisanii kaffaluu biyyattii daranuu hammeessa sodaa jedhutu jira. Liqiin waadaa galamee ture kun barfatuun isaa pirojektiiwwan misoomaa gurguddaa biyyattiin harkaa qabdu irratti dhiibbaa guddaa uuma jedha gabaasaan biizinasii BBC Afrikaa Charles Gitongaa. Dhaabbilee liqaa Itoophiyaaf kennuuf waadaa seenanii turan keessaa tokko baankii Ekspoortii fi Impoortii Chaayinaati.
Baankichi liqii doolaara miiliyoona 339 waadaa galee gadi dhiisuu diduun ministeera maallaqa Itoophiyaatti daayireektara walta'iinsa Chaayinaa kan ta'an obbo Damisuu Lammaa Rooyitersitti himanii jiru. Liqii Itoophiyaaf kennuuf waadaa galee ture kan tursiise baankii ekspoortii fi impoortii Chaayinaa qofa miti. Dokumentiin ministeerichi waxabajjii dabre baase akka mul'isetti dhaabbilee fi biyyoonni liqeessan silaan gabbittotee isa darbeetti doolaara biiliyoona 11 gadi dhiisuu qabu turan. Waldaan misooma idil addunyaa kan qaama baankii addunyaa ta'e doolaara biiliyoona 3.3 waadaa galee ture hanga ammaatti osoo gadi hin dhiisin jira. Ministeerri maallaqa Itoophiyaa akka jedhutti fandiin maallaqa idil addunyaa IMF liqii doolaara biiliyoona 2.7 waadaa galee gadi hin dhiifne. Itoophiyaaf liqii guddaa kan kennitu Chaayinaan ammoo doolaara biiliyoona 1.4 gadi dhiisuu diddee jirti. Dhaabbileen liqii biroo liqii kennuuf turan kan amma harka keessa qabatan baankii misooma Afrikaa fi baankileen daldala birootis keessatti argamu. Dhaabbilee fi biyyoonni liqeessan kunniin liqaa tursiisuun ijaarsa piroojeektii misoomaa gurguddoo biyyattiin liqaa alaa argamuun hojjetaman danquu mala yaaddoon jedhu jira. Odeeffannoo wal fakkaatuun Faransaay deeggarsa waraanaa Itoophiyaa kennuuf waadaa galtee turte addaan kutuu torbee kana gabaafame. Ejensiin odeeffannoo Faransaay AFP'n akka gabaasetti sababni waliigaltichi kun uggurameef waraana kaaba Itoophiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru wal qabatee mootummaan Faransaay bulchiinsa Abiy Ahmadiitti dallanuun ta'uu ibsame. waliigaltee bara 2019 muummicha ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmadii fi pirezidaantii Faransaay Emmanuel Macron mallatteessaniin karoora Itoophiyaan humna galaanaa ijaaruuf baafatte deeggaruuf Faransaay liqii doolaara miiliyoona 100 dhiyeessuuf waadaa galtee turte. Lola mootummaan Abiy Ahmad naannoo Tigraay keessatti gaggeessaa jiru hordofuun biyyoonni gamtaa Awurooppaa hedduun hariiroo Itoophiyaa waliin qaban kan hir'isan yoo ta'u, Faransaay kanaan dura murtii cimaa akkanaa fudhachuudhaaf rincicaa turte. Egaan kabajamtoota hordoftoota Waabee Miidiyaa odeeffannooleen har'aaf qabanne kanumaa nagaa irra nuuf tura.